Ayyee kabajamtoonni hordoftoota toora chaanelii yuutuubiitii kan karaa toora yuutuubii iddoo isaa gargaaraa yuutuubii nu hordoftan har'a immoo HTML paartii tokkorraa jalqabuudhaan afaan Oromootiin isinii dhiyeessuudhaaf dhufee jira. Egaa HTML jechuun hypertext markup language yommuu ta'u, isa kana koodii barreessuudhaan text editor irratti websaayitiin akkamitti develop akka ta'u kan ittiin ilaallu jechuudha. Jalqabnu paartii tokkoffaan isaa kunooti. Kana gochuudhaaf jalqaba text editor yookaan immoo nootepad bananna. Keyboardii keenyarraa window key plus r barreessuudha yeroo kun dhufu nootepad jennee asirratti erga barreessinee booda kun nootepadiin keenya nu mul'ata jechuudha. Isa booda faayilii irra gallee save as jennee save goona hojiin keenya jalqabaa save gochuudha. Location erga filannee booda maqaa barreessina fakkeenyaaf my school jedhee erga barreessee booda my school erga jedhee booda extension kennina. Extension asitti HTML kan jettu kennuufii qabna jechuudha. Save erga goonee booda desktop irratti filadhe waan ta'eef asitti kunoo dhufe my school kan jedhu naa mul'atee jira jechuudha gubbaarratti. Isa kana banuudhaan browserii Chrome irratti naa banamee jira. Internet Explorer ta'uu danda'a, Firefox ta'uu danda'a, browserii adda addaati. Chrome irratti naa banamee jira. Asirratti koodii barreessuun jalqaba jechuudha kanaani. Jalqaba doctype jenna. Doctype jechuun dokumentuun taa'e gosa dokumentii akkamitti HTML akkasumas language adda addaa waan jiraniif HTML ta'uusaa ergeessinee booda HTML jennee haala kanaan erga barreessinee booda HTML keenya jechuudha iddoo kanatti HTML keenya bifa kanaan erga jennee booda gidduu HTML immoo taagii adda addaa galchina. Inni jalqaba headiidha. Body head jennee erga galchinee booda headii keenyas immoo maal ta'uu qaba? Cufamuu qaba jechuudha. Headii jechuudha. Headii erga cufnee booda gara headii gidduutti immoo taayitilii barreessuu darbina jechuudha. Headii keessatti immoo taayitil taagii erga galchinee booda taayitil taagii keenyas jalqabsiisuudhaan taagii kan taayitilii indi taagii erga galchinee booda taayitilii keenya gidduu kanatti barreessina jechuudha. Taayitilii keenya as gidduutti fakkeenyaaf my school kan jedhu taayitilii keenya jira. Asitti dhufee isuma barreessuu ni danda'a. Walirraa wanta biraatti gochuu ni danda'a jechuudha. Taayitilii browserii irratti mul'atu. Bifa kanaan taayitilii erga xumuree booda asitti body jalqabna. Bodiin jalqabama jechuudha. Headii kan dhufu bodiin hin jalqabama. Simply for beginners kan kennaa jiru. Bodiin keenyas maal ta'uu qaba asitti bodii erga bifa kanaan xumuree booda gara bodii gidduutti maaltu barreeffama wanta jedhu attribuutii adda addaatti dabalaa ni ilaalla. Inni jalqaba H dha yookaan immoo H1 hin qabna. Headingii jechuudha. Headingii keenya iddoo kanatti seerfoonnee gaafa dhufu my school jennee taayitilii qabnaan ni mul'ateera iddoo kanatti. My school jennee taayitilii ilaanne mul'ateera. Haa ta'u malee headingii keenya irratti homaan barreessine waan ta'eef wanti mul'ate jiru headingii keenya irratti barreessuu qabna. Fakkeenyaaf Wonjii Gagarsaa secondary school jedhee barreessuun barbaade SS jechuun ni danda'a. Secondary web site jedhee asitti H1 cufamuu qaba. H1 erga cufee booda save godhee gara browserii deema jechuudha. Gara browserii gaafa deemu browserii keenya refresh gaafa goonu H1 keenya browserii irratti bifa kanaan nu mul'ata jechuudha. H immoo hamma ja'aatti
galchuu dandeenya. Haa ta'u malee gara saafsummaatti dura align yookaan immoo attribuutii align dabaluu dandeenya. Gara mirgaatti deebi'ee waan ta'eef gara gidduutti akka bufatu gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan center argannee booda refresh gaafa goonu gara gidduu bareechaatti fuudhata jechuudha. So attribuutii adda addaatti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kalarii isaa jijjiiruu dandeenya. Asitti font color jennee font kalarii isaa wanta biraa gochuu ni dandeenya. Font kalarii isaa font color equals jennee double quotation keessatti double quotation red, yellow, green, blue jechuu dandeenya. Kan filannoo keenya jechuu dandeenya. Asitti red beyond that save goone gara browser jenna. Browser keenya refresh gaafa goonu wanti nu achitti attribuutiin kennine yookaan immoo formatting tagging destination based ta'a jechuudha. So body background coloring body keenya adiidhaan jira by default. Isa kan barbaanne irra gochuudhaaf asitti easy color equals jennee double quotation keessatti fakkeenyaaf green jechuu dandeenya, blue jechuu dandeenya, yellow jechuu dandeenya. So self goone gaafa browser keenya refresh goonu kan achitti galchine sana ni arganna jechuudha. Amma green jedhee jira. Green leenaa ta'eera. Blue green yoo jedhu blue green jijjiirama kalarii kan biraa attractive ta'e naa kenna jechuudha. Kalarii kan fakkaatu blue greenidhaan naa kenna. So attractive waan ta'eef kalarii kana filannoo godhatee hin darba jechuudha. So H1 keenya bifa kanaan xumurreerra. H1 immoo saayiziin isaa yookaan immoo kan eejiin isaa times new roman heading or peeshii adda addaatu jira waan ta'eef body jiraachuu danda'a. Wantoota adda addaa jira. Inni times new roman filadhee jira. Times new roman gaafa filadhu achi gaafa deemee jijjiiru kan biraa ta'a jechuudha. So H keenya hamma H6tti fudnee galchuu ni dandeenya. H6 booda garuu paaragiraafiidha. Copy paste gochaa copy paste jedhee amma H koo H1dhaan H6 ta'uu qaba. Haa ta'u malee amma hundi isaa H1dhaan jira. Isa kan H2, H3, H4, H5, H6 jedhee jijjiiruu qaba. Ishee kana H7 yaaduma nan barreessa. Garuu H7 paaragiraafii jechuudha. So cufuun qaba. H2 H3, H4 nan cufa. H5 asitti cufna. H6 inni taagidda asi H7 asitti dhuma jechuudha. So H7 paaragiraafiidhaan nuufaa sefuunee ilaaluu dandeenya. Browser irra gaafa dandeenye ilaallu kun hundumti isaa mul'ata jechuudha. Garuu H7 paaragiraafiidhaan nuufaa kunis ta'uu mul'atu. Amma H6tti ba'eera. H7 garuu paaragiraafiidhaan ba'ee jechuudha. So H6 qabna jechuudha. Walumaa gala garuu H keenya tokko jennee amma jalqabuu dandeenya bakka H7 yoo barbaanne. So paaragiraafii jijjiiruu dandeenya jechuudha. Ishii kana paaragiraafii jechuu dandeenya. Paaragiraafiin keenya allaayinii isa seenterii jira. Kan H1 irraa fudhannee waan ta'eef fakkeenyaaf gaafan kalarii isaas yookaan immoo feesii isaas allaayinii keessi isaas jijjiiree achi deemnee ilaallu kan biraa arganna jechuudha. So seef goonee ilaallu browser irratti kunoo kana fakkaata jechuudha. Kalarii white jijjiirameera. Paragraph center waan jenneef center nuuf jechuudha. So H1 harma 6 akkasumas paragraphii fakkanaan ilaalleera. Haa ta'u malee alignment isaa justify yoo jedhe kan heading center irra jiru irraa jijjiiramee gara nanaatti jechuudha. Refresh yoo godhu so paragraph normally justify ta'eera jechuudha alignment isaa. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. So
heading waan ko wanti gafarsa secondary school jedha isarraa copy godhee paragraph dabaluu danda'a garuu paragraph dhimma waa'ee website sana waan ibsu barraa'uu malee callisanii wanta adda addaa waan irratti keessatti ta'uu osoo hin taane amma practiceedhaaf paragraph haa ta'u jedheetu kan itti godhee set goonee gaafa laallu paragraphiin keenya toora lamaan sadii kan qabatuuf bifa kanaan paragraphicha paragraph tokko godheedha jechuudha paragraphiin masmura tokko godhee sentence ta'a waan ta'eef so kalarii isaa kan biraa gochuu ni danda'a yookaan immoo fontii isaa jijjiiruu ni danda'a jechuudha fakkeenyaaf gidduutti kan website wanti gafarsaa jettu kan qofa kalarii ishee kan biraa gochuu yoo barbaade paragraafichi guutummaatti waa'eedhaan jira asitti fonti kalarii isaa kan isa wanti website wanti gafarsaa jedhu kan isaa qofaatti biluu gochuu yoo barbaade ishee asitti fontii banee fontii cufaa gidduu galchaa jechuudha so bifa kanaan asitti inni gorti akkas ta'a jechuudha asii maaliif hammadumaatti ba'ee dandee ilaalla fontiin iddoo kanatti seeraan barreeffameera garuu asitti fonti kala biluu bakka gidduutti hin cufamne ishee kana cufuu qabna isa booddee gabaabbatee jechi kun lama bichaan website wanti gafarsaa kan jedhu qofti biluu ta'a akkuma amma sirraa argaa jirru bara so haala kanaan website wanti kan jedhu kana qofamu apply gochuudhaaf attribuutii kan biraa irratti apply gochuu hin danda'amu fakkeenyaaf website wanti kan jettu underline gochuu hin barbaade tag kana fuudhee asinan galchaa hamma dhumaatti underline godhamu bakka sanaa jalqabee hanga dhumaatti mul'atu hamma dhumaatti underline ta'ee jira jechuudha so akka nan barbaade garuu website wanti kan jettu yookaan immoo hamma website jettu kanatti underline akka ta'u waan hin barbaade achitti close gochuu dirqama ta'a jechuudha close irra godhamee booda website wanti gafarsaa ss kan jedhu qofti underline ta'a set goonee gaafa refresh goonu inni qofti underline ta'e jechuudha underline inni qofti ta'eera inni gara dhumaa irraa hafe jechuudha so attribuutota adda addaatti dabaluu dandeenya jechuudha kana gafarsaa secondary school website wanti kan jettu kana fakkeenyaaf gara jalqabaarra kan jettu kana fonti kalarii isaa akkasumas immoo bold gochuu dandeenya jechuudha bold yoo goon isa qofaatti kan isa duuba jiru haafu asitti kun adeemfamichi boggeedhee mul'ateera jechuudha qofaatti kun boldii ta'eera jechuudha so attribuutii adda addaa bifa kanaan itti dabaluu dandeenya website wanti gafarsaa kan jettu kana bold akkuma ta'ee jirutti underline akka qabaatu yookaan immoo akka jala sararamu yuutaagii gamaaf gamanaan itti dabaluu barbaachuu qabna so underline keenya ni arganna jechuudha isa kanaan jala nu sararamaa jechuudha bakka barbaadetti jala sararu bakka barbaadetti kalarii jijjiiruu bakka feenetti immoo boldi gochuu dandeenya jechuudha kana fakkaata paartii waanii kanumaan xumurree paartii tokko sirriitti walitti deebina waan hordoftanis galatoomaa thank you subscribe like share gochuu dagatina